Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube fayyaa fi jaalalli waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani har'a kanan ililcheef waa'ee uummata keenyaa araaraman lamaaniif. Kan maaliif ililchite maada si jedhee onaan jettanii waan ani ililcheef waan dasna jedhee. Isinis hordoftoonni seenaa koo YouTube hundi keessaniyyuu ililcha. Ililcha biyyi nagaa argattu ililcha. Uummanni keenya homaan barbaadu nageenya bichaa barbaada. Nagaaf nageenya qofa barbaada. Nagaan ammas biyya keenya faa bu'u jedha. Amiin jedha. Inni akka kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota seenaa YouTube akkuma beekamu kanafes waaqayyoon nagaadhaan nuuf haa galchuu, waaqayyoon nagaa nuuf haa buusuu. Nuti kan barbaannu harmootiin keenya, haadhotiin keenya, abbaaf haati keenya hin booyin, hin gaddin, biyyi keenya hin gaddin. Eenyumtu eenyu haa bulchuu, eenyumtu eenyu haa taa'u, garuu haadhotiin akka hin boonye, abbootiin akka hin boonye, obbolaan keenya akka baratanii boru nama ta'an kana kan nuti barbaannu jechuudha. Isin galee innaa warroonni aftanirree araarama. Nu araarama nuti dubbanneef ani dubbadhe fotoon taane bakka imimmaan haadha keenya, imimmaan maatii, imimmaan Oromoo dukkanni Oromiyaa irraa akka ka'u bichaadha kan nuti barbaannu. Waggaa jaamuluu biyyi keenya dukkanuuf ta'e jechuudha. Yoom nu bari'aa jennee otoo teenya eegnu dukkanuma argina jechuudha. 2016 nu bari'aa, 2015 nu bari'aa, 14 nu bari'aa, 13 nu bari'aa duubatti lakkaa deebine jechuudha. Namni fuulduratti lakkaa nuti duubatti lakkaa deemne jechuudha. Garuu waaqayyo immoo guyyaa qaba waa hundaafiyyuu. Ammas araarri kun araara nagaa nuuf haa ta'u. Araaramanii boru deebi'anii wal nyaatan otoo hin taane araara nagaa nuuf haa ta'u. Amiin jedha. Amiin jedha hordoftoonni seenaa jechuudha. Keessa saalas teessanii warri seenaa keessan hordoftan amiin jedha. Biyyi keenya nagaa argattu. Oromiyaan nagaa argattu. Aati Oromoo, qe'een Oromoo nagaa argattu. Afurri seexanaa, afurri daabiloos qe'ee Oromoorraa haa rukutamu. Araarri haa dhufu. Araara jechuun nagaa jechuun hunda caala. Nagaa yoo jiraate uummanni keenya nagaadhaan bahee kan facaafate haramatee, kan qotate haammatee, kan dhalche hirgatee, haati otoo laaltuu ilmoon haadha jalatti yoo gudeedhamtu, haati otoo laaltuu ilmoon haadha jalatti yoo billaadhaan qalamtu baay'ee tokko gadda guddaa namatti mul'isa jechuudha. Kanaaf jarri kun yoo araaraman immoo jarri kun lamaan yoo walitti dhufanii walitti araaraman qe'een Oromoo nagaa argattiin jedhaanii akka kootti. Akkamitti nagaa argatti yoo jettani jidduudhaan kan seenee ta'u uummata keenya nyaatu jidduu isaanii lamaan jidduudhaan innaa isaan asii waan biraa waliin jedhan isaan lamaan jidduu seenee xilaanni uummata keenya nyaatu balbala dhaba jechuudha. Qaawwa dhaba jechuudha. Qaawwi sun inni cufamti jechuudha. Walumaa galattu jechuudha. Kanaafiyyuu anaan baay'ee tokko natti tole. Araara milkii isiniif haa ta'u. Araara nagaa isiniif haa ta'u. Araara biyyi keenya itti bilisoomtu. Haadhotii imimmaan araaratti qooruu nuuf haa ta'u. Qe'een keenya qe'ee tasgabbii, qe'ee nagaa. Oromoon akkuma durii wal dhagee waliin nyaatee waliin dhugusan qe'een keenya qe'ee nagaa akka taatu. Sabni keenya saba nagaa akka ta'u. Haadhotiin dadhaboon, abbootiin dadhaboon hoolanii akka galan. Obbolaan keenya akka baratan. Hawwiin keenya jechuudha. Hawwiin keenya kana jechuudha. Hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaa. Kanaaf irree nagaadhaan nuuf haa galu. Araaramee nagaa buusee mootummaa gamtoomanii mootummaa eenyu hundumaa bira deemuun faayidaa tokko hin qabu. Uummanni Oromoo uummanni mataa keetiin ati uummanni ati qabsooftu suni mootummaa gamtoomanii. Uummanni bakka araaramaa nu ga'e hargine nu ga'e bakka araaramaa nagaa nu buusaa. Haati keenya obboloonni keenya hin booyini, jaartonni hin booyini, sabni hin booyini, biyyi hin booyin jedhee uummanni yoo fedha qabaate galtanii araaramtanii nagaa biyya keenya buusudha. Nagaa kan caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Nagaa caalu nagaadha. Uummanni kan nyaatu, kan qote kan nyaatu, kan haramate, kan buqqise, kan bakkatti deeffatu, kan gwaada isaa keessa baasee maasitti gannaqee maasisaa keessa immoo gara gumbii isaatti deeffatu yoo nagaan jiraatedha. Nagaan hin jiru taanaan homtuu hin jiru. Nagaan hin jiru taanaan haammattes qotattees
facaafattes dhalchites barsiifattes faayidaa takkan qabu jechuudha. Nagaa yoo jiraate garuu nagaa waa hunda caalaa jechuudha. Ammas daddabalee nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Haraarri keessan haraara milkii nuuf haa ta'u. Haraarri keessan haraara nagaa nuuf haa ta'u. Biyyi keenya biyya bilisoomte nuuf haa taatu. Bilisummaa jechuun uummanni nagaadhaan bahee, nagaadhaan galee, haammatee qotatee, dhalchee haammatee hergatee, barsiifatee bakka guddaadhaan gahatee. Kana jechuun bilisummaadha. Bilisummaan yoo uummanni keenya nagaadhaan bahee galeedha qofa. Wanti biraa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kanaaf nuti kan barbaannu uummanni nagaa, tasgabbii, bahee akkuma durii isaatti nagaadhaan galuu kana kan uummanni keenya barbaadu. Kana kan sabni koo barbaadu. Kanaaf nagaan biyya keenyaaf daddabalee haa ta'u. Abbaan barbaade aangorraa haa ta'u, abbaan barbaade nu haa bulchu. Jarri kun lamaan hin araaramu taanan, jarri kun lamaan walii galu taanan, wantumti uummanni Oromoo lola baasu, lola kaasee, lola buusee, ol bahee gadi bu'u hin jiru. Nagaa barbaada. Bakka nagaa. Afaan keetiin akka barbaadde dubbattee haasoftee galtee teessee nyaattee dhugdee maatii kee faana deemtee taphattee amma namni magaala keessa jiru baadiyyaa dhaqee haadha isaaf abbaa isaa faana taphatu. Abbaa haadha isaa faana akka durii sana gammadee akka durii sana akka barbaadee bahee hin galu. Siqiqii meeqa? Maaltu natti dhufa? Haati koo intala ishiitiin, haati koo ilma ishiitiin natti hin dhufin natti asin deemini jettiin baadiyyaa warri jiran jechuudha. Because baadiyyaa keessa rakkoo guddaatu jira jechuudha. Haati ilmoo ishii jibbitee miti. Ilmoon haadha laaluu jibbitee miti. Garuu nageenyi waan biyya keessa hin jirreef maalitti natti as deemtaa ittiin haati ilmoodhaan. Kanaaf haraarri immoo waan hunda caala. Nageenyi immoo waan hunda caala. Ati biyya ormaas teessee eessas teessee yoo hojjettee argattu kan yoo nagaan jiraate kan hojjette sana kan argatte sana ija keetiin ilaalta jechuudha. Nagaa yoo jiraate. Ammas daddabalee nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Ammas daddabalee imimmaan haadhaa, imimmaan abbaa, imimmaan obbolaa, imimmaan maatii, imimmaan saba koo, biyyi koo biyya nagaa haa taatu. Akka yaada kootti. Namni nagaa jibbu hin jiru, nagaadha hundu kan caalu. Namni amma maa akkana taatee hin jechuu danda'u hin jiru. Yoo jiraates ofumatti iyya malee namni sana hin jiru. Warri tokko kan nuti durii sun kan. WhatsApp. Eso también vale. Maani koi matate sirbada mai. Tamiman betu matate. Tamima. Maade tamiman betu tamima sirbituda. Tamima ko iftena fatulu kubako kumni ko ba yeso da chisa hospital cima barbaachisa hospital cima ne daddabe nyo turbata man ne hidani nyo turbata masna kutatte. Iso. Ada lagi sama? Udah tuh. Amma ijoolleetu na eegaara. Eessatti? Ijoolleetu na eegaara sabatee giftii ko bareedduu ko. Goodbye. Wih, waktu sih. Maal? Waktu serar. Maal? Kau ijoollee situ kolfii. Maali? Maal? Tokko jira moo? Taate. Tokko jira bareedduu ko. Aku geridaa jinaa sa'u. Anjirti miti. Bishaan maa buusa Maal dhaabee as jala. keessa kaayee kan as kaayee. Hojii tapha daa. Kunoo as keessa. Kana kunuunsuu as seesee hojiin kee kanaan booddeeti mana keessa teesse. Kana kunuunsuu kana bareechuu qoyii seesee sirreessa. Barbaadu. Taa'ee gadi miila achaara sanaafu ammana keessa hidhamee taati miila eeggachuu gadi ba'e. Ani isheen miila eeggachuu qaba. Inni na sukkuma taa'e. Miila maali? Sukkuma kan sirraa asii dafi. Miila sukkuma. Baasirraa. Yeroo miila sukkumii miti afeeraa miila akkas. Deebisii kaa taa'eera. Taa'eera kunoo. Asin jira miti. Kaas miila keessa jira. Kaaseera. Kunoo kaase. Baasii kaalsii. Kabaasee kunoo. Kaani baaduu. Kaani. Maayinati birkii wanti ni kun birkiidhaayi. Baasii kana raas. Ulfaa'us ulfeessus itti beekna birkiin jiru. Kumaana Maala rarree geessi. kana mana keessatti tiriitii gochuu qabdati kunuunsuu qabda. Saayinsiidha. Hundumaa takka jedha. Eenyuun fasiree beekati. Nuufis beekta. Maachu. Asaa dhabu kun gaaffiidha kun. Eenyuun irraa eetti bikaa. Kun maalidha? Na jiru kun.
Kan kophee ti? Kan sama jubbatte haasaa ni jire. Haasaa maali jijjiire kan kophee ti kun? Kan kophee miti? Dama hama nama dubbachiisa. Biddeen miti kun? Kun biddeeni kun as keessa kaadheen jira miti ree? Qabeenya siin qaba. Sirreessa haasaa kee. Qabeenyi koos bukkee jira. Taa'ee gadi. Amma si jaallu aanatu beeka keessa garaa koo rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhu.